Har'a immoo waa'ee afaan goguu yookaan dry mouth or xerostomia kan jedhu ilaalla. Afaan namaa hancufa gahaa yoo dhabe goguun dubbachuufis ta'e waa nyaachuufis nama rakkisa. Egaa wanta kana kan namatti fidu wantoota hedduu jiru. Isaan keessaa kanneen gurguddoo ta'an isinitti himeen achiitii gara furmaataatti deema. Maaltu fida jennee ilaallee tokko qorichoota tokko tokkodha. Qorichoonni dhibee adda addaaf kennaman fakkeenyaaf dhibee dhiibbaa dhiigaaf, allerjii adda addaaf, dhukkubbii hir'isuuf kan kennaman kanaaf nama saaxiluu danda'u. Kana malees umuriidha. Yeroo umuriin dabalaa deemu wanti kun dabalaa deema. Dhibee fayyaa kan akka sukkaaraa fi istirookii qabaachuu, afaaniin qilleensa fudhachuuf baasuu. Namoonni yeroo afaaniin qilleensa fudhatanii baasan afaan isaanii ni goga. Kanaaf hanga danda'ametti yeroo qilleensa fudhannee baasnu karaa funyaanii osoo ta'e gaariidha jechuudha. Akkasumas alkoolii miidhaa xannacha hancufaarra gahe yookaan narvii xannacha hancufaa kana bira dalagaa isa hojjechiisuu irra miidhaa gahe akkasumas yaalii kaanseriif taasifamu tokko tokko dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'u. Akkasumas kan sababni isaallee hin beekamne yeroo jirutti jira. Akkasumas dhibeewwan fayyaa kanneen akka shoogiriin sindireem kan jedhamu qaama keenya keessa bakka adda addaa kan uuman fakkeenyaaf iji keenya akka imimmaan hin godhanne afaan keenya akka gogaa ta'uu kan taasisan dhibeen shoogiriin sindireem jedhamu jira. Kunis kanaaf nama saaxiluu danda'a. Mee gara furmaataa deemnu afaaniin qilleensa fudhachuu fi baasuu dhiisuun funyaan keenya fayyadamuu. Fakkeenyaaf tarii dhibeen akka saayinasii wanti funyaan keenya cufe yoo jiraate wantoota akkasiif yaala argachuudhaan hanga danda'ametti funyaaniin qilleensa fudhachuuf baasuu. Gara biraan humidifaayerii fayyadamuu. Humidifaayerii gola irribaattis ta'e mana jireenyaa keessatti fayyadamuu. Humidifaayeriin kun maal godhaa? Qilleensi gogaan sirna hargansuu keenya akka hin miine akkasumas gogaa keenya illee akka hin miineef qilleensa naannoo keenya jiru mana keenya keessa jiru ni jiisa jechuudha. Akkaataa qilleensa naannoo irratti hundaa'uudhaan cool or warm humidifier kan jedhamu jiru kana fayyadamuu dandeenya. Gara biroon bishaanii guyyaa guutuu bishaan of biraa qabaachuun yeroo wanti kun nutti dhaga'amu xiqqoo hunachuun afaan jiisuu akkasumas yeroo waa nyaannus ta'e haasaa taasifnu gidduu gidduutti bishaan hunachuu. Gara biraan bunaaf alkoolii dhiisuudha. Bunni fi alkoolii amala dhangala'aa qaama keessaa baasuu kan diuretics effect waan qabaniif dhibee kanaaf nama saaxilu. Akkasumas afaan keessatti waa qabachuu. Fakkeenyaaf gosa karameellaa sukkaara hin qabnes ta'e mastiikaa lanfachuu akkasumas loomii xuuxuu yeroo waa afaan keenya keessa jiru oomishni hancufaa harka 5 dabala waan ta'eef akka afaan keenya hin gogne taasisa jechuudha. Gara biraan cuunfaa alwaa veeraa irraa qophaa'e dhuguu yookaan saamunaa ilkaanii kanarraa qophaa'e rigachuu akkasumas dhangala'aa gogiinsa afaanii hir'isuuf alwaa veeraa kanarraa qophaa'an lulluqqachuu. Kana malees immoo paappaayyaa nyaachuudha. Paappaayaan pirootinii daakuun akka hancufni oomishamu kan taasisu keemikaala paappeen jedhamu of keessaa qaba. Kana malees immoo zinjibila. Shaayii zinjibilaan danfee amala oomisha hancufaa dabaluu qaba. Kana fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma duraan jedhee qorichoonni hedduun kana fiduu malu waan ta'eef erga qoricha wayii fudhannee erga qoricha wayii jalqabnee nutti dhufe taanaan qoricha sana ogeessa fayyaa mariisnee jijjiiruu yookaan dhaabuudha. Kanaan yoo dide egaa ogeessa mariisisuun wantoota darbee afaanitti cobsaman jiru akka hancufa kan bakka bu'an saliva substitute kan jedhaman jiru kan hancufa bakka bu'an wantoota kana ajaja ogeessa fayyaadhaan fudhachuudha. Yookaan immoo tarii wanti kun wanta hin furamne yoo ta'e fakkeenyaaf dhibee shoogiriin sindireem akkasumas erga kaanseriif yookaan yaala adda addaaf cararii wayiidhaan xannachi miidhamee jira taanaan akka oomishni hancufaa dabalu kanneen taasisan piilookarpeen kan jedhaman qorichoonni tokko tokko jiru. Isa kan ogeessa fayyaadhaan erga ajajamee booda erga mariisisnee booda fudhachuudha jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.